caaltuun tumamtee daaraa taatee cafaqamtee miidhamtee mana balloo irraa baatee jirti. Boru balloon isa akka jirullee arguuf jiraattanii balloon akka gabbahuuf du'aayii godhaadha. Kommentii tana jalatti du'aayii godhaadha. Laayikii tuqaadha. Viidiyoo tanalleedha. Wal biraan gayaadha. Caaltuun mana sanirraa baafattee jirti. Tolaan hin baafanne dirqiin baafattee uleen tumamteeti. Haayi taatee dawaasii argattee achii gabbaatee yaanni isin as jalatti kommentii tana jalatti viidiyoo tana jalatti nu qooddan hundinuu hamma duraatis hawliillee irra baay'ee nu gorsaa nu qajeelchaa tartiiba irratti nu deebisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii YouTube channel Leencootu bakka jirtan maratti nageenya rabbii isin biraa jiraatu ilmaan Oromoo qabiyya Oromaa jirus qabiyya jirus hundi keessanuu akkam jirtan nagaan qaba alhamdulillah galata rabbii. Egaa gara guyyaa lama sadii viidiyoolee isin hin marre arrammoo walumaa galatti wantoota isin yaaddeessaa jiran wantoota tokko tokko dubbachuuf hin dhufe waa'ee ballootii fi haala amma jiru laalchise. Yeroo baay'ee gorsi keessan yookaan kommentiin isin nu qoodda yaanni isin nu qooddan hedduu nuuf bu'aa qabu boleeyyanti. Hedduu nu qajeelchaa hedduu nu gorsaa. Sanirratti immoo haala nuti irra jirru wajjin yeroo wal qabsiifnee nutilleen xurree milkooytu nuuf taate jennee yaannu tokko yeroo maraawuu argachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma gaa inshaallahu ta'ala xurree milkiidhaa argannee jirraa jechuu barbaadeeti. Waa'ee balloo laalchise inshaallahu ta'ala balloo yeroo gabaabduu keessatti arguuf jiraattan yeroo gabaabduu keessatti maaliif yoo jettan waa hunda akkanaas jennee hin dubbannu walumaa gala duraanuu nu gorsuu turtan yeroo baay'ee viidiyoolee martanii akkas hin ta'inaa akkana hin ta'inaa jettanii akka icitiileen teenya yookaan wanni nuti hojjennu kun akka nu jalaa hin baaneef yeroo baay'ee hedduu nu gorsuu turtan obboleeyyan kiyya baay'ee galatoomaa hundi keessanuu baay'ee galatoomaa ulfaadha akkasumatti immoo warri gara waatsaappiinis dhuftanii yaada nu qooddan hedduu galatoomaa ulfaadhaan isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya irra baay'ee keessan garuu waan isin akka gaafattanillee isin deebiseen turre yoo rabbi jegaa isin qilleensa irratti isin agartan itti aansee immoo anis yeroo naa mijjate yeroo boqonnaatti yeroo firii ta'etti isinumaaf hin deebisa yeroo baay'ee biiziidha mashkuula kanumaaf walumaa galatti itti aansee wanni jechuu barbaade eega caaltuun mana sanirraa baatee mana sanirraa ari'amtee hangaatuun waan isin goote agartani maashaallahi garuu gaa hangaatuufis warroottan viidiyoo isii jalatti waa hedduu dubbachuu turtan itti dhiisaa akka fedhii keessanii ni guutamu akka isin barbaaddan ni guutama inshaallahu ta'ala maaliif jennaan ol bahee asirratti tun akkasii isin jechaa oole gaarii si miti nun barbaachisu kana hunda garuu wanni sammuu tanallee akka sammuun teenya hojjettullee nu godhu irra baay'ee kommentii teessan asumaan obboleeyyan kiyya warroottan yuutuubii kanaaf haarawaa taatan subscribe godhu maatii keenya ta'adha warroottan ammoo duraanuu maatii keenya taatan laayik tuquudhaan yoo isinit tole yaada qabdan gara kommentiitiin akkuma kanaan dura nu gorsuu turtanitti nu gorsuu hin dagatinaan isin jechuu barbaade itti aansee warri hirriba dhabdanii yaaddoytanii cinqamtanii balloon dhiiroo akkam keessa jira balloo maaliif hin baafne deemtanii maa balloo kanan taane jettanii warri yaada nu qooddan hedduu galatoomaa garuu waan tokkoon dubbachuu barbaade wanni dubbachuu barbaade maali rakkoo nama keessa jiru beeka tokko lammaffaa kommentiilee isin nu barreessitaniif yaada isin nu qooddanirra dhaabbannee waa hedduu dubbachuun nu barbaachisu jechuuf hin jee kanaaf yoo rabbi jee boru balloon isa akka jirullee arguuf jiraattanii akkasumatti immoo balloon gabbaa'u ta'a du'aayii godhaadha asumaan viidiyoo tana laayik tuqaadhaatii wal biraan ga'a warroottan viidiyoon kun bira ga'e yaada keessan kommentii tana jala nu kaayaan isin jechuu barbaade maaliif yoo jettan an akkana akkasi tun akkana jee as gubbatti ol ba'ee isin dubbachuun barbaadu wanni hin dubbanneef illee gorsi isin kommentii jala nu qooddan kuni hangam takka akka bu'aa nu qabu ittiin hojjedhee argees waan ta'eef jecha waa hedduu waan nuti hojjennu kana akka iccitii nu jalaa hin baane akka nu jalaa hin diigamne waa hedduu nu ittisa waan ta'eef jecha ol baanee yeroo hunda lallabaa ooluun bu'aa tokkollee nuuf hin qabu. Kanaaf obboleeyyan kiyya wanni inni viidiyoo tana jala kommentii yaada keessan nu qoodaa isin jechuu barbaadeef yaanni isin as jalatti kommentii tana jalatti viidiyoo tana jalatti nu qooddan hundinuu hamma duraatis hawliillee irra baay'ee nu gorsaa nu qajeelchaa tartiiba irratti nu deebisa. Ammoo tabiraa kanatti aansee egaa fakkeenyaaf sheekaa argachuudhaaf sheeyni asirraa lafa adan lafa fagoo radaa maal kana faa deeman warri gartee dawaafaa tarii waa godhuu danda'u kuni
yeroo baay'ee isaan argachuun ni jabaata. Yeroo isaan magaalaa tana keessa jiran malee argachuu hin dandeessu jechuudha. Yoo isaan jiraatan guyyaa barbaannetti yeroo barbaannetti daqiiqaa sanii dhaynee bira dhaabbachuu dandeenya. Waan feene godhuu dandeenya jechuudha hin jiran. Kanaaf namuu hanguma yaaduu danda'u takka aqlii qabu san yeroo gartee gorsi keessanii fi yaadni keessan irra nu dabalame waan silaa isin barbaaddan san godhuu dandeenya. Kanaafin viidiyoo tana jalatti kommentii fi yaadni keessanillee nu gorsuu qabaa yaada keessan nu dabalaa irra baay'ee kommentii isin jaan. Namoonni viidiyoo tana dhaggeeffatan hundinuu yeruma maraa'u viidiyoolee teenya laayikii eegatu hidhan booda yaada nu qooda. Maaliif yaadni keessan akka yeroo baay'ee jechuun waan godhuu deemnu yeroo nuti dubbannellee waan godhamu deemu yeroo nuti dubbannellee waan itti aanu tasilaa nuti aaraan yookaan mufaatiidhaan qilleensa irratti ol baanee yeroo nuti dubbanne namni gartee icitii teenya baruu barbaadu san icitii teenya argatee waan san dagaleen ta'ee nu cufu suni osoo irraan quban qabne waa hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaafiin isin jechuu barbaade. Kanatti aansee immoo namni yeroo jalqabaa ballo akkas godhees eenyu caaltuu sani. Caaltuun irra isiirti. Caaltuun tumamtee daaraa taatee uleen tumamtee cafaqamtee miidhamtee mana balloo irraa baatee jirti. Ari'amtee jirti. Egaa kan hunda eenyu godhee namumachi jiru santu godhee jechuudha. Kanaaf haa galatoomtu asumaanuu hangaatuuni hedduu galatoomii yennaanii dhugumatti baay'ee nu gammachiiftee inshaallahu ta'ala gaan asirratti yaanni biraa kaniinan dabalu hin jiru. Ammoo yoo rabbi jee wanni gartee hangaatuun godhaa jirtu balloo bakka sanii baasuu hangaatuun ka bakka san dhayxeef balloo bakka sanii baasuu fi bakka balloon jiru arguudhaa fi balloon ammoo ni bahaa hin yaaddawinaa yoo rabbi jee balloo arguun keessan ammoo guyyuma boruuti guyyaa fagoo miti. Kanaafuu intalti falfaltuun gartee na bilbiltee Nasru ati kana jechuu turte san arran jirtu arra baatee jirti bakka sanii. Walumaa galatti tabiraa wanni isin jechuu barbaadu hin jirtu. Maaliif guyyaa boruu walumaa galatti balloo akka agartaniif balloon akka gabbahuuf du'aayii godhaadha. Kommentii tana jalatti du'aayii godhaadha. Laayikii tuqaadha. Viidiyoo tanalleedha. Wal biraan gayaadha. Caaltuun mana sanirraa baafattee jirti. Tolaan hin baafanne dirqiin baafattee uleen tumamteeti. Haayi taatee dawaasii harkattee achii gabbaatee isinii galee. Kanaaf hangaatuun haa galatoomtu isinis warri viidiyoo tana daawwachaa jiru viidiyoo tana jalatti yaadni keessan hedduu nu bu'aa qabaa, hedduu nu gorsaa, hedduu nu qaceelchaa. Inshaallahu ta'ala walumaa galaggaa asirratti tan akkas godhu jirra tunis akkas jennee dubbachaa ooluun bu'aas hin qabu. Ammoo yoo rabbi jee yeroo dheertutti osoo hin ta'in boru balloo ijaan arguu jiraattanii sababni isaa waan caaltuun bakka sanii deemteef ijaan balloo agartanii sanbooda immoo fayyaan balloo haalamirratti akkatti balloo wallaannu irratti inshaallahu ta'ala viidiyoo isiniif waraabuu teenya obboleeyyan kiyya gaa baay'eellee haasa'uu hin barbaanne ammoo yaada isin dhiphisaa jiru yaada isin rakkisaa jiru waan isin irraa dhiiroo balloon maal keessa jira haalli bakka san jiru akkami Nasruunoo maal keessa jira maaltu godhamaa jira jettanii waan isin yaaddawaa jirtanirraa viidiyoo daqiiqaa muraasaa tana qabadhee isinii dhufee obboleeyyan kiyya du'aayii balloodhaa godhaadhaa. Inshaallahu ta'ala nu hundaafu rakkoo biyya tana keessa deemu jirtu tanarraa rabbi nu haa baraaru du'aayii nu godhaadhaa. Tataan immoo eeguma hojiidhaan raawwanne viidiyoo waraabnee isinii ol baafnaa. Viidiyoo waraabaa ooluun nuufillee bu'aan qabu. Icitii silaa hojjechaa jirrus as gubbatti haasa'uun nuufillee bu'aan qabu isiniifillee bu'aan qabu. Oromooti ija fakkeenyaaf yoo nuti osoo isin nu gorsitanii gara kommentiitiin waan akkasii godha akkana ta'a osoo isin jettanii icitiin teessan isin jala akkam baane viidiyoo hin waraabina osoo isin jettanii wahuma goonu mara guutumatti jechuudha. Viidiyoo kan waraabnu taate isinillee garaa isin gubata akka garaan isin gubanneefiin akka isinillee hin aarreef akka isinillee hin muufanneefiin yaada hanga kana isinii gumaachee egaa viidiyoo gammachuu viidiyoo dhiyaantuun hanga walitti deebinutti obboleeyyan kiyya warri biyya jirus ka biyya ormaa jirus ka rakkoo keessa jirus ka balloo keessa jirus ka rakkoo keessa jirus rabbi ittiin nu haa bal'isu ka balloo keessa jirus rabbi ittiin nu haa dabalu ka jiru rabbi umrii nu haa dheeresu ka du'e rabbi namata haa godhuu fi miidhamaa keenya rabbi cinaa haa dhaabbatu rabbi haa gargaaru dhabaa keenya rabbiin riskii itti haa kennu hanga viidiyoo babbareedduu viidiyoo biraa viidiyoo isin gammachiiftu walitti deebinu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.